Namoonni baay'een rifeensi keenya nu jalaa ciccitee rifeensi keenya nu jalaa bubuqqee jettu jechuudha. Of eeggannoo zayitii yeroo bitannu gochuu qabnu jechuudha. Dogoggoroota hedduutu jiru. Nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu. Hordoftoota kennaa jaalalaa akkam jirtu nagaa keessanii nagaadha rabbiin galannaa ta'u. Isinis nagaa akka taatan abdiin qabaa. Har'a mudannoo na mudate tokko isinitti himuu barbaade kun qibaatii ani fayyadamudha isiniin jedha. Egaa maaltu na mudate yoo jettanii yeroo baay'ee qibaatii akkanaa kana kan bishaanii kan biyyaa jechuudha zinnaa kan jedhu kana jechuudha Itoophiyaa kanan bitee fayyadama. Akkaataan itti fayyadamus immoo rifeensattan dibatu hin taane buqqee rifeensa kootittan dibachuudha. Kan inni kun jechuudha. Inni kun rifeensa dhugaa waaqayyoo hanaa jechuudha. Humnaa ol laate jechuudha. Rifeensa koo baay'ee lalaafisa. Rifeensi koo baay'ee yabbuu waan ta'eef walitti naan jedhuu naaf filamu baay'ee na rakkisa jechuudha. Garuu qibaatii kana erga fayyadamuu jalqabe rifeensi koo hin lallaafaa baay'ee tokko jechuudha. Dhugaa rabbi kunumtiyyuu gosa sadiitu jira jechuudha. Gosa sadii sanayyuu biteeraa garuu ani akka gosa kanaa naa ta'e hin jiru jechuudha. The original kan jedhu kana jechuudha. The original Blue Magic kan jedhu kuni coconut oil air conditioner jedhu kun jechuudha. Hedduu keessumaa rifeensa jajjabaataa rifeensa yabbuu gargarsiniif ni kanne jechuudha. Dibattanii baay'ee namatti tola isiniin jedha. Tarii immoo rifeensa ta'uu dhiisuu danda'uufis hin jira isiniin jedha. Walumaa galatti dogoggoroota yeroo qibaatii bitannu jechuudha. Maaltu na mudate yoo jettanii gaafa tokko jechuudha qibaatii akkana kana lama san bitadhe jechuudha. Utuma karaa deemnu hojjechiistuu koo wajjin jechuudha. Mangistii koo wajjin itti goree birrii isaa isheen kaffaleeyyuuni sana booddee maal godhan beektu zayitiin kun yeroo itti ispaardii ta'utu jira jechuudha. Yeroo itti ispaardii ta'ee to'i faayidaadhaan haala yeroo ta'u jechuudha. Sanaan booda maal godhanii kinoolaal fakkeenyaa fi asitti jechuudha. Sa'aatii yeroo akkamii akka inni xumuru waliin laala jechuudha. Zayitii yeroo isaa irra darbe dibannee irra taane rifeensa keenya kukkutaa hin buqqisa. Dhukkuba biraa balaa biraatiif nu mudata jechuudha. Qibaatiin kun ammamitti fayyada hojjettanii fakkeenyaaf ilaala asitti jechuudha. Gana bara 2026 jechuudha. Kan inni fixatu jechuudha. Laala argitamti Disemberii 31 jechuudha. Gizee sana jechuudha. Maal godhanii bakka nani bite sanatti bitee waarradheetan jechuudha. In argine ilaallee yaadadhu waan ta'eef fudhadhee galee mucayyoo riyaan kootitu arge jechuudha. Yeroo argite kun yeroo isaa irra darbaadhaan hin dibatini naan jette achumaan nan deebisa jedhee gaafa naqee deebise torbee lamaan kana torbee kanatti dhufa jedhee achumaan tole jedhee deebi'ee galee gaafa lammata deebi'ee galee maal godhan beektaa warri suuqitti hojjetan sun jechuudha. Waraqata kana iddoo kana jechuudha. Iddoo yeroon irra jiru jechuudha. Ispaardii fi ispaardii ta'uu dhiisuu isaa kana jechuudha. Irraa kukkutaniiti warruma biyya keenyatti jechuudha kan bitatu jechuudha. Hojjettoota Itoophiyaa namoota Itoophiyaa as keessa jiraatan jechuudha. Irraa kukuccisaniiti suuqitti deebisan jechuudha. Akka yeroo isaa hin arginetti akkasitti gurguru jechuudha. Yeroo baay'ee jechuudha dhugaa dubbachuu fi ani yaadadhee jechuudha yeroo isaa irra ilaalu jechuudha. Zim jedheetumaan jechuudha kanaan callisee tooyi dibadhu jechuudha. Garuu wanti hundumtiyyuu yeroo itti daanga'u qaba jechuudha. Yeroo isaatti irra darbinaanii wanta nu fayyadu irra otoo hin taane nu miidhuu danda'a isiniin jedha obboloota kooyi. Kanaaf kan fuula keenyas haa ta'u kan rifeensa keenyas haa ta'u kun fuula ni fayyadama jechuudha. Yeroo hundumayyuu harka koo faana jechuudha. Kanaaf kun ilaal fakkeenyaaf ilaal ganaa jechuudha. Kunillee bara 2026 ji'a kurnaffaa guyyaa 23 jechuudha kan inni dhumatu jechuudha. Kan inni oomishame immoo waggaa lamaan dura jechuudha. Kanaaf yeroo salaalatu adaraa gaggaragalchaatu bitadhaa isiniin jedha malee callistanii fuutanii rifeensa keessanis haa ta'u akkasuma immoo jechuudha. Waanuma kamiyyuu ta'e ijoollee dhugaa rabbi akka argitanitti fuutanii tooyi fayyadaminaadha. Yeroo ispaardiitti ta'e irra laaladha. Qibaatii kana garuu fayyadamaa isiniin jedha. Kinoolaal isa kana keessuma The original Blue Magic kan jedhu kun baay'ee bareeda jechuudha. Rifeensa namaati akka vaaliziiniiti jechuudha. Siriisaan keessa qofatti yoo dibdan buqqee mataa keessanii dibachuu dhiistanii baay'ee bareedaadha jechuudha. Dhugaa dibadhaa isiniin jedha. Kanaaf qibaatii yeroo bitattanii yeroo isaa ilaaladha callistanii dibatnaa waanuma kamiyyuu jechuudha. Darbees immoo namoonni baay'een
rifeensi keenya baay'een immoo fuuldura isaatu nu jalaa dhume maal ta'e rifeensi keenya waan magarsu beektaa maal laan jettan jechuudha. Ijoollee dhugaa dubbachuuf yaani sobeetoo kana isiniin jechuu hin danda'u jechuudha. Kan kooyyuu fuuldura isaa dhumnaan rifeensa koo waggaa 3 baranaa kanan addadhe jechuudha. Waggaa 3 gannaa yookaan immoo dhaloota gooftaa Yesuus Kiristoos yaadannoo isaa kana waggaa 3 jechuudha kanan addadhe. Sababni na addadheef wanta hollaanii kanarratti jiran hunduma isaa jechuudha. Wanti na dhiisin jiru jechuudha. Waan mana keessatti hojjetamu kana sana booddee rifeensi koo illuuqa jechaadha. Dhugaa rabbiinarraa siruma sanarraa dhumaa deemee jechuudha. Fuulduraanis walakkaasaatillee bakka hin ciccitellee jechuudha. Sana booddee nan aadee jechuudha ofirraa akkuma kana qofaan biyyatti namaa aadassan. Erga na addadhee warradhee immoo maaliif fayyadamuu jettanii jalqaba duraa jechuudha. Muuzii jedhee unqulaala jedhee walitti rukuteen dibadha jechuudha. Garuu waggaadhaasitti talbaatti dabalee rifeensa koo dibachuu qabee rifeensi koo baay'ee yabbatellee jiralleeni illallaafalleeni gidduutti talbaa sana dhaabee garuu rifeensi koo na jalaa cicciteessiniin jedha. Yoo barsiiftan dhaabuu hin dandeessanii rifeensa keessanitti waan argitanii hin qaqayyarinaadha. Tursaa hirra isiniin jedha. Akkas ji'a waggaa tokko waan akkanii waan itti fayyadamtan tokko dhaabataa godhadhaatoo yaaladha. Shaamboo sittiin jijjiirinaa qibaatii sittiin jijjiirinaa jechuudha. Maaliif waan ta'e wal keessa gizee mammaktanii rifeensa keessaniif kan ta'uuf kan dhiisullee hin beektanii rifeensi keessanillee gidduutti miidhamasni jedha. Kanaaf akkasitti fayyadamaa. Isa kanammoo fuula wanti fuula fayyadamu yeroo baay'ee kana jechuudha. Dhugaa dubbachuuf kuni baay'ee naaf ta'e tarii nama baay'eedhaaf ta'uu dhiisuu danda'a. Dafeellee fixu jechuudha. Waggaa darbaadha kana dibadhu jechuudha. Akkana kana isayyuu xiqqaasaa faate jechuudha. Kun guddaadha iyyuuni harka keessanillee yeroo shaaworii galtanillee qaama keessanillee dibachuu dandeessu jechuudha. Add and body cream jedha. Kun qaama keessan hundumaa yoo dibattan isiif fayyada. Siniin jedha. Garuu wasaanyi yeroo isaa irra laaladha. Wanta ispaardii ta'e hin bitina. Yeroo bittan ispaardii isaa irra laaladha. Kanaaf waan argitanis mataa keessanitti hin godhina. Daftaniis immoo hin miicina. Bishaan isaanii ashaboo qaba waan ta'eef isinirraa fixaa. Kan kootillee badaa miti. Sanuma siniin jedha obboloota koo. Waaqayyo si wajjin haa ta'u. Turtii gaarii qabaadha. Namoonni immoo haaraa taatan subscribe godhaadha. Akkasumas immoo na jajjabeessadha. Yaada keessan koomentii godhaa isiniin jedha. Amma viidiyoo biraatiin deebinee walitti dhufnutti nagaan naa tura. Baay'ee isin jaalladha. Baay baay.